Ogeessi seeraa fi abukaatoo Abdul Jabbaar Hussein roobii kaleessaa magaalaa Adaamaatti lubbuun isaanii darbuu waayilanii fi hiriyoonni isaanii BBC'tti himan. Waggoota dheeraadhaaf hidhamtoota siyaasaaf abukaatommaan falmuun kan beekamu Abdul Jabbaar Hussein garee abukaatota Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi hooggantoota siyaasaa kaaniif falman keessaa tokko turan. Baatilee muraasaan dura manneen murtii garaagaraatti nama siyaasaa Obbo Lidatu Ayyaaloof falmuun bilisa akka ba'uuf gumaacha olaanaa taasisan. Duun isaanii dhagaamuu sa'aatii muraasaan dura fuula Facebook isaanii irratti odeeffannoowwan qoodamaa turan. Tasa duun isaanii waayilan isaa fi hiriyoota isaatti naasuu guddaa uumeera. Du'a abukaatoo Abdul Jabbaar ilaalchisuudhaan Biraanuu Gammachuu waayila isaa qaama nageenyaa fi madda hospitaalaa irraa iyyaafachuun qindeesseera. Kufeet argamee du'e magaalaa Adaamaa keessatti sababni du'a isaa hagammaa kana jaamee adda bahee hin beekamu. Ogummaa isaatiif dhaabbate nama seeraaf quuqamu, nama haqaaf quuqamu, nama hojii kanaaf ogummaa kan dabarsee of kenne, guddina ogummaa isaatiif, ulfina ogummaa isaatiif nama jiraate. Hiriyaa ogeessa seeraa fi abukaatoo Abdul Jabbaar Hussein kan ta'an obbo Gammachuu Guutamaa kan dubbatan ture. Obbo Abdul Jabbaar Hussein magaalaa Adaamaatti du'uu isaanii erga dhaga'ame haala du'a isaanii irratti namoonni yaada garaagaraa miidiyaalee hawaasaa irratti ibsaa turan. Ogeessi seeraa kun magaalaa Adaamaa ganda gadaatti kufee argamu hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalichaa obbo Makuriyaa Dinquu BBC'tti himaniiru. Akka obbo Makuriyaan jedhanitti bakka kufee argame irraa gara hospitaala dhuunfaa Rift Vaalii geeffamanii achitti lubbuun isaanii darbe. Kunis galgala keessaa naannoo sa'aatii 3 ta'uu isaati. Haati manaatitti bilbilanii sukkaaraaf qaramee kennaafi jedhamee haati manaa immoo bajaajii kanaan dura yeroo inni dhukkubsatu mana yaalaatti hin geessu isa ergitee fi bajaajii saniin gara soo deemu kan lubbuun bahee garuu yoo haala namni bakkee san jiru danda'u sukkaaratti kenninaan xiqqoo dandamateettis akka ture odeeffannoo qabuun iddoo sanii qaamaa hin argamne garuu poolisii irraas yeroo bilbilee fudhachaa jira. Bakka sanitti garuu bakka kufe sanitti akka hin duunee fi sukkaarri akka kennameef bajaajiin gaafatamee fi haati mana akka ergiteef gurbaan immoo bajaajii qabatu turaanoo anatu geessaa jedhee akka fuudhee deeme ragaa kana hin qabna kan nama. Jalqaba kan itti geeffame hospitaalli dhuunfaa Rift Vaalii BBC'f akka mirkaneessetti obbo Abdul Jabbaar wayita hospitaalicha qaqqaban lubbuun keessa hin turre. Meedikaal daayirektarii hospitaalichaa Dr. Laggasee Alamaayyoo. Already duraan jiranii baajaajiiraan jiranii galgala waan ta'eef ani mana jiraayyuu baajaajiirraa lubbuun isaa waan hin jirreef qorachuun barbaachisaa waan ta'eef gara hospitaala mootummaa Adamaatti poolisoota akka hin goone gara itti geggeessanii. Nama guddaa fi ogummaa isaatiif jiraate nama jabaa dhabne jechuun hiriyoonni isaa fi jaalleewwan hojii isaa gadda isaanii ibsachaa jiru. Obbo Abdul Jabbaar Hussein abukaatoo ta'anii dhaabbachuu qofa osoo hin taane olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti shoora mataa isaanii taphataniiru kan jedhe paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n du'a isaaniitti gadda guddaa itti dhaga'ame ibsee maatii fi firoota isaatiif jajjabina hawweera. Sirni awwaalcha ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein har'a magaalaa Adaamaatti raawwatameera. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa har'a haala yeroo irratti ibsa gaazexeessitootaaf kennee jira. Dhimmoonni ijoon pirees sekeretariin waajjirichaa Billeenee Siyyum kaasan keessaa immoo waltumsuuf waliigaluun waraana bilisummaa Oromoo fi finciltoota TPLF akkasumas labsii tarkaanfii aleellaa mootummaan federaalaa finciltoota TPLF irratti agayyee 10 bara 2021 labsii ilaalchisee miidiyaaleen idil addunyaa dhimmicha akka hin malletti gabaasan kan jedhu ijoodha. Waayilli Habtaamuu Xibabuu dhimma ibsa kanarratti dhiyaatan hordofee akkanatti natti himeera. Tole Habtaamuu ibsa pirees sekeretarii waajjira ministeera muummee hordofteeti kanatti jirtu. Mee hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF waliin qaban irratti maaltu jedhame? Galatoomii shirphaa akkuma ati jette guyyaa har'aa kana ibsa waajjira ministeera muummee kan laatan dubbiftuu waajjirichaa kan ta'an Billeenee Siyyumii dhimmoota isaan kaasan keessaa inni tokko keessattuu michummaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi jedhee waamuu fi akkasumas immoo TPLF gidduutti taasifamee hojii wal qabateeti. Waligaltee kanarratti deebii mootummaa maali kan jedhu gaazexeessitootaan gaafatamanii turanii isaanis michummaan shanii fi TPLF waan haaraa miti jechuudhaan kan isaan deebisanii keessattuu waggoota lama oliif TPLF ergama badiisaa raawwachuudhaaf shaneetti fayyadamaa tureera. Kanaafuu kun mootummaadhaaf waan haaraa miti, waan ajaa'ibaa miti jechuudhaan kan Billeenee Siyyum deebii laatan jechuudha. Gama biraatiin immoo waa'ee michummaa garee lamaanii irratti mootummaan biyyattii kanaan dura waggoota lamaan
darbaniif dubbachaa akka ture haa ta'u malee miidiyaaleen idil-addunyaa garuu dhimmicha gabaasaa kan turre yookaan immoo gurratti qabaa akka turredha kan isaan dubbatan. Kanaafuu akka waliigalaatti dhimmichi mootummaadhaaf waan haaraa akka hin taanedha kan isaan deebisan. Waamicha lammiileen raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif taasifame wajjin wal qabatee bilisummaa gaazexeessitootaan gaafatamanii turanii kunis immoo raayyaan ittisaa hanqina dandeettii waan qabuu fi lammiileen gara raayyaa ittisaatti akka makaman waamichi kan taasifame kan jedhudha kan isaan gaafatamanii. Haa ta'u malee isaan raayyaan ittisaa hanqina dandeettii akka hin qabnedha kan isaan dubbatanii. Haa ta'u malee akkaataan gareen TPLF lola itti gaggeessaa jiru sababa yookaan immoo madda adda ta'edha kan isaan dubbatanii. Akka isaan jedhanitti TPLF lammiilee nagaa yookaan immoo lammiilee siivilii hidhachiisuudhaan saamicha qabeenya mancaasuu akkasumas immoo gochaa dirqisiisanii gudeedduu akka raawwatan taasisaa jira jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kana dhaabsisuuf immoo tumsa raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin taane tumsa waloo kan hawaasa maraa kan gaafatu akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Kana malees lammiileen gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif waamichi kan taasifame keessattuu yeroo rakkoolee garaagaraa biyyattii keessatti uumaman rakkoolee yaaddoon nageenyaa biyya keessaas ta'ee biyya alaatti yeroo uumamu kan dursee qaqqabu raayyaa ittisa biyyaa waan ta'eef akka waliigalaatti qaama nagaa fi tasgabbii biyyattii cimsuuti kan lammiileen gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif waamichi kan taasifame akka waliigalaatti qaama nagaa fi tasgabbii biyyattii cimsuuti jechuudhaan dubbataniiru. Habtaamuu Xibabuu odeeffannoo dabalataan biraan geesseef ulfaadhoo siin jenna. Dubbi himtuun waajjira ministeera muummee Billeeneen waggoota 2 oliif TPLF ergama badinsaa raawwachuuf 5tti fayyadamaa tureera. Kanaafuu michummaan kun mootummaaf waan haaraa miti jedhan. Himannaa kanaaf dhimmoota biroo irratti turtii ajajaa olaanaa WBO Marroo Dirribaa wajjiniin BBC'n taasise oduu gaggabaabuu booda isiniif dhiyeessina. Olompikii Tookiyoo irratti meedaaliyaa warqee 2 naasa 1 injifachuun kan leellifamte dhalattuun Itoophiyaa Sifaanasan waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru biyyattii mancaasaa jira jettee qeeqxe. Sababii waraanaatiin atileetonni biyyattiirraa baqatanii biyya biraaf akka hin fiigne gochuudhaaf waliigalteen aangoo waliif qooduu jiraachuu akka qabu BBC'tti himteetti. Dhaabbanni Raashiyaa waraana Liibiyaa keessatti waggoota hedduuf gaggeeffame keessatti ajjeechaadhaaf qacaramee turuun barame. Gabaasa qorannoon BBC gaggeesseen odeeffannoon argame akka agarsiisutti dhaabbanni Wagner jedhamu kan qabeenyummaan isaa dureessa Raashiyaa tokko waliin hidhata qabaachuu akka malus eeramee jira. Hidhattoonni Taalibaan magaalaa Tarsimoof murteessituu taate Gaazaanii jedhamtu to'atan. Hidhattoonni Taalibaan mootummaa Afgaanistaan wajjin wal waraansa irra jiran torban tokko keessatti magaalota 11ffaa qabataniiru. Gara qabiyyee sattaanutti ceena waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF dhimma waraanaa irratti waltumsuudhaaf waliigaluu isaanii gaggeessitoonni dhaaba lamaanii himuu isaanii kaleessaa kaasee gabaafamaa jira. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa garee kanneen waliin ta'uudhaan nageenyaa fi tasgabbii biyyattii booressuudhaaf hojjetaa jiru jechuudhaan irra deddeebiidhaan himataa kan ture yommuu ta'u ji'oota muraasaan dura immoo lamaanuu garee shororkeessitootaa jechuudhaan manni maree bakka bu'oota uummataa biyyattii farrajuun ni yaadatama. Hariiroo garee TPLF wajjiniin uummachuu fi dhimmoota biroo irratti ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Zalaalam Taaddasaa wajjiniin turtii taasiseera. Mootummaan Itoophiyaa dhaaba keessan dhaaba bilisummaa Oromoo fi TPLF'n dhiyeenya kana shororkeessaa jedhee farrajee ture. Ergasii qaama TPLF waliin ta'uun illee dhoksaatti hojjetaa turanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana deeguuf hojjetuu jedha mootummaan. Isin maal jettu? Nuti cunqurfamuu jalaatii bahuu fi jirru qabsoo ka gaggeessuu jirru Itoophiyaan ka diigamuu jirtu nuyi osoo hin taane Itoophiyaan ka diigamuu jirtu Itoophiyummaa sobaa lafa sodaa irratti ijaaramtee lafti sodaa isheen irratti ijaaramte sun ittiin citaa jiru warra sana ka diiguu jiran malee nuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waraana irratti tokko ta'anii hojjechuuf waliigaltee irra ga'aniiru gabaasonni jedhan bahaa jiru. Waliigaltee akkamiiti kan waliin taasistan? Oromooni TPLF waliin walitti dhufeenya akkamii akka qabaataa ture kun eenyumaafuu ifa rakkoo hedduun yeroo TPLF PDO'ta yookaan immoo dhaadhiyoolee adda addaa tolchee mootummaa biyyattii sanaa ture rakkoo hedduu dararaa hedduu keessa dabree ture haala sana immoo jijjiiruu fi wareegama hedduu kaffalee haala sana erga jijjiiree immoo wareegama sanayyuu caalu takkaamayyuu argameen beekne namummaayyuu xiqqeeffamee jiraachuu sadarkaa dadhabuu irra gahamee mootummaa akka
akkasiitu isa mudate. Haala akkasii kana keessatti Oromoon madaa qabu qaba. Dhimma sana yeroo fudhannee baay'ee uummata keenyaan mari'annee haala rakkoo furuu danda'u ammoo waan Oromoon barbaadu sharafuu hin dandeenyeeni yeroo fi TPLF waliin diina waloo qabnu isa kana kuffisuu irratti bifa waraanaan wal hubannoo qabaannee waliin hojjechuun ni danda'ama ka jedhu irratti yeroo gabaabduu fi mariitu ture waan ji'a tokko walakkaa hin caalleen asitti wal hubannoon jiraachuun dirqama ta'aa jechuu maaliif humna gurguddaa waraana harkaa qabu mootummaa kana lolaa jirutu jira waan ta'eef akkaataatti yookaan ammoo akkaataamatti guutummaa biyyattii keessatti lola kana irratti wal hubannoon jiraachuu qabu irratti nuti walii galle. Waliigalteen keessan dhimma waraanaa irratti qofa moo dhimma siyaasaa biraa dabalata? Waliigaltee akkam akkamiiti? Ammatti waliigalteen jiru dhimma waraanaa irratti waliigalteen garii fi rakkooleen kanaan dura turanii fi sichillee akkaataatti gama siyaasaa waliin hojjechuun danda'amu mariin itti jirama. Mariin suni itti bahiinsi isaa maal akka ta'e gara fuulduraatti kan waliin ta'a. Diina waloo qabna jettanii ture. Mee TPLF diina abaa'oo akka ta'e yeroo hedduu ni himama. Kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo kan fixee kaampitti galchee bakka tokkotti kan fixaa ture, kan meeshaa hiikkachiise, kan biyyaa baasee dhaabicha kan jiraanne gochaa ture TPLF akka ta'e beekama. Irra deddeebiinis himaa turtani warra gumaa akka taatan. Isaan kana wajjin tokko taatanii hojjechuun isinittiin ulfaanne moo kana durumayyuu hariiroo qabdu ture? Gootummaa si gaafata, murtii fudhachuu si gaafata. Kanaan dura walitti dhufeenya takkayyuu hin qabnu dubbachaa tuman ture. Siyaasa keessatti taphatu jira. Siyaasni yerootti haaloo hin qabaannetu jira. Siyaasni addunyaa kana irratti biyyi yookaan dhaabni yeroo hundumaa dhaabbataa diina kee ta'ee hafus hin jiru. Akkasumas yeroo hundumaa dhaabbataa fira kee ta'ee hafus hin jiru. Ni jijjiirama. Yeroo ilaaluu fi haala yeroo waliin tarkaanfachuun dirqama. Walitti dhufuu yoo baannee maaltu ta'a? Oromoon as keessatti maal harkaa qaba? Maal argachuu danda'a? Maal dhabaa ka jedhu yoo hin yaadne haalli akkaataa amma itti Itoophiyaa keessatti adeemamaa jiru suni dhimma kanarratti yoo gara kuteenyaan itti seentee hin hojjenne waan argannu caalaa waan dhabuuf deemnutu caala waan ta'eef waan dhorkuu hin dandeenye irratti duuba dhaabbatanii ilaaluu osoo hin taane itti siiqanii waliin hojjechuun dirqama ta'a jenneetu murteessine amma miidiyaa irratti kana jechuu kan hin barbaanne akkaataatti walii galanitu jira. Callisameetumaa walii galirraa walumaan hojjechaa deemnaa jedhameetiin miti jechuudha. Walirraa amantaa qabdu garuu kanaan dura TPLF abaa'oo akka ganeeru ni beekama. Bara mootummaa chaartaraa sanas waliigaltee akkasii kana duraan gaggeessanii turani. Hammam wal amantu dhaaba kana waliin isin immoo? Uummati Oromoo dammaqiinsi siyaasaa isaa fi dhimma TPLF fi dhimmuma qabsoo waliigalaa haalli addunyaatti jirtu kaleessa gaafa 1991 akkitti beekuu fi har'a akkitti inni beeku garaagarummaa guddaa qaba. Warri TPLF yoo maraatummaa taate malee rakkoo gaafa 1991 uuman sanaa deebisanii ni uumuu jechuunis yoo uumanis ammoo Oromoon isa sana akkan heeyyamne isaanii bareechanii beeku kun waan guddoollee nu rakkisu miti. Sagantaa keenya gara goolabuutti finnee jirra. Isa dura garuu mammaaksa guyyuu BBC irraan isin yaadachiisa. Amma farda gahanitti harree yaabbatu jedhama. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu.